Ashama akkam jirtan daawwattoota koo mootummaan federaalaa har'a ibsa baaseera. Ibsi mootummaan baase kun jechuun ibsa tajaajila kominikeeshinii mootummaatiin ba'edha. Waliigalteen nagaa Piriitooriyaatti mallatteeffame waggaa tokkoof akka lakkoofse ni beekama. Kana irratti xiyyeeffachuudhaan ibsi kun kan ba'e ergaa guutuu ibsi kun qabuun isin dhiyeessa. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtaniif kabajaaniin isin affeera. Turtii gaarii. Ibsa mootummaa federaalaa irraa waggaa tokkoffaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa ilaalchisuudhaan kenname. Mootummaa fi uummanni Itoophiyaa fedhii guddaa nagaaf qabaniif jecha yeroo diinni alaa fi keessoo ka'u hundatti miidhamanis filmaata nagaa barbaadu. Hanga sodaataa fi dadhaboo ta'anii mul'atanitti karaa nagaatiin rakkoo furuudhaaf carraaqqii guddaa taasisu. Mootummaan Itoophiyaa filannoo nagaa kan barbaadu waraanni uummata Itoophiyaa gara nagaa, tokkummaa sabaa fi badhaadhinaatti waan hin fidneefi. Filannoon nagaa kun dhumuu yommuu argan uummanni fi mootummaan Itoophiyaa akka qeerransaatti ka'uudhaan diina isaanii jilbiinfachiisan. Seenaan keenya durii fi yeroo dhiyoo kana ragaa ba'a. Haalli Tigraay waggaa 2 dura ture waraanaaf osoo hin ga'in mootummaan filannoo nagaa hundumaa yaalee ture. Jaarsolii fi abbootiin amantii yaalii godhan, haadholiin ba'anii kadhatan. Mootummaan yeroo waraanni kun garmalee boba'aa jirutti illee hariiroon naannoo Tigraay waliin qabu akka addaan hin cinne obsa bal'aa mul'iseera. Paartiiwwan siyaasaa adda addaa mootummaan mirga guutuu heeraan kennameef akka fayyadamu gaafachaa osoo jiranillee mariif fala siyaasaaf dursa waan kenneef qeeqameera. Yeroo adda addaatti mootummaan olaantummaa akka qabu mirkaneessullee uummata Tigraayiif jecha naannoo waraanaa keessaa ba'uudhaaf murteessee jira. Haala waraanaa keessatti gargaarsi uummata Tigraay akka dhaqqabuuf karaa baneera. Konkolaattonni gargaarsa fe'an bakka deemanitti hafanillee wanti uummata caalu hin jiru jechuudhaan rakkoo kanarra aanee gargaarti akka addaan hin cinne taasiseera. Kun hundumtuu erga raawwatame booda nagaan barbaadamu waan hin dhufneef waldhabdee keessa seene. Sababa kanaan mootummaan seera kabachiisuudhaaf dirqame. Kasaaraa waraana mootummaan dirqiin itti seenarra ga'ee uummata Tigraay fi mootummaa naannichaa caalaa kan beeku hin jiru. Humnoonni waraana filannoo isaanii tokkoffaa taasifatan dargaggoota Tigraay abiddatti naqaniiru. Kun ammoo haadholii Itoophiyaa ibidda gaddaatiin waxale. Dinagdee naannichaa fi biyyattii irratti miidhaa geessise. Walitti dhufeenya gaarii uummanni Tigraay uummata Itoophiyaa kanneen biroo wajjin qabu balleessaniiru. Mootummaan federaalaa xumura waraanaa irratti waan hundumaa humnaan raawwachuudhaaf ga'umsa loltummaa qaba ture. Garuu immoo waraanichi waliigaltee nagaatiin yoo xumurame biyyaaf bu'aa akka argamsiisu waan amanameef waliigaltee nagaa Piriitooriyaa mallatteesse. Kana gochuudhaaf sababa bu'uuraa qaba ture. Karaa kamiiniyyuu dhaloota dhufuuf haaloo ba'uu dhaalchisuu hin qabnu. Waraanni mo'ataa fi mo'amaa uuma. Garuu nagaan hunda mo'ataa taasisa. Seenaa mo'ataa fi mo'amaa caalaa seenaa nagaa nama hunda mo'ataa taasisu keessatti guddachuun waan caaluuf kana raawwate. Hawaasni miidhame akka dandamatu taasisuudhaaf jecha carraa ta'a. Murtiin kun wareegama biyya ijaaruuf tokkummaa sabdaneessa uumuuf kaffalamedha. Waliigaltichi erga mallatteeffamee booda gara Tigraay kan deeme garee mootummaa federaalaa afyaayii mana marii bakka bu'oota ummataatiin durfame ture. Tajaajilli telekoomii, baankii fi daandiin qilleensaa erga gareen kun daawwate booda saffisaan deebi'ee eegalameera. Bulchiinsi yeroo Tigraay yeroo hundeeffamu wal harkisuun akka hin uumamneef jecha naannichi ga'ee hooggansaa fudhachuudhaan bulchiinsi yeroo haragalfii argachuudhaan fuula isaa gara nagaa fi misoomaatti akka naannessu taasifame. Ministeerri dhimmi ilaallatu sadarkaa naannootti waan eegamu caalaa damee qonnaa gargaaruudhaaf hojjeteera. Ministeerri barnootaa yuunivarsiitiiwwanii fi manneen barnootaa
gara tajaajilaatti deebisuudhaaf ergamaa olitti dirqama isaa ba'eera. Rakkoo uummataa hiikuudhaaf raayyaan ittisaa bajata ofii hir'isuudhaan hojiiwwan biroo raawwachaa ture. Waliigaltee nagaa akka carraatti fayyadamuun uummata rakkoo irraa baraaruun tajaajila mootummaa fi hawaasummaa hundeessuun itti gaafatamummaa isaa ba'aa ture. Wantoota tokko tokko gargaaruu, wantoota tokko tokko irra darbuun, wantoota tokko tokko gargaaruun, waan tokko tokko ammoo ofumaan hojjechaa waliigalteen nagaa guutumaaf guututti hojiirra akka oolu gochuuf carraaqe. Bulchiinsi yeroo Tigraay dhimmoota tokko tokkoon duubatti hafee waliigaltee kana guutummaatti hojiirra oolchuu dhabus mootummaan federaalaa naannichaaf deeggarsa waliigalaa kennuu hin dhaabne. Mootummaa federaalaatiin alatti naannoleen naannoo Tigraayiif bajata xiqqaa fi galii isaaniirraa hir'isuudhaan deeggaraa turan. Mootummaan federaalaa ejjennoo qabatee iddoowwan bulchiinsaa wal falmisiisan irratti hojjeteera. Mootummaan federaalaa ejjennoon gama kanaan qabu karaa nagaa waaraa mirkaneessuu, qaamota hunda fayyadu, tokkummaa fi badhaadhina biyyaa mirkaneessuun furmaata argachuu qabaa kan jedhudha. Ganni dhufee yeroon qonnaa osoo hin darbin buqqaatonni gara naannoo isaaniitti akka deebi'an, jiraattonni qaama filataniin akka bulan, marrattis sadarkaa sadarkaadhaan akkaataa heera mootummaatiin murteen uummataa riifarandamiin akka geggeeffamuuf kallattiin kaa'ameera. Kana hojiirra oolchuudhaaf jecha carraaqqiin taasifamaa jira. Uummanni Itoophiyaa fi hawaasni idil addunyaa ejjennoo fi sochii kana hundumaa sirriitti beeka. Kun hundumtuu hojjetamus gama isaaniitiin amala duubatti harkifachuutu mul'achaa jira. Haalli kun nagaa waaraa, badhaadhinaa fi tokkummaa sabdaneessummaa hin mirkaneessu. Mootummaan federaalaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa ilaalchisuudhaan hamma eegamee caalaa deemee jira. Haala kanaan ejjennoo cimaa nagaadhaaf qabu irra deddeebi'ee agarsiiseera. Mootummaan waliigalteen nagaa Piriitooriyaa guutumaaf guututti hojiirra akka ooluuf kutannoo qaba. Qaamoleen hundumtuu kutannoo walqixa agarsiisuu fi itti gaafatamummaa isaanii bahuu qabu. Onkolleessa 26 bara 2016 Finfinnee tajaajila kominikeeshinii mootummaa. Waan hordoftaniif hedduun isin galateeffadha. Turtii gaarii nagaatti.